Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota YouTube chaanala hiyyaa. Yeroo dheeraa booda irraas viidiyoo barnoota haaraa wayii deemnee jirra. Wanni viidiyoo raantanaa keessa daadnu homeen miilaa tan nama babbaqeetu dawaa iseetii ilaallaa jechuudha. Maadalaa kana madhuftu formaanni osoo maali waan jiru ilaallaa jechuudha viidiyoo raantanaa keessatti. Miilli yookaan homeen miila keessanii isin bubbuudee miila keessan isin babbaqeqee yoo dawaa yookaan furmaata barbaadu jirta. Furmaata barbaadu jiraatan bika gaarii dhuftanii viidiyoo tana keessatti raantana waan kanaati ilaallaa jechuudha. Saniifuu chaanala kana subscribe godhaa, viidiyoo tanas like godhaa, hiriyaa keessaniifis share godhaa dhuftanii. Homeen miilaa nama babbaqaquun haala baramaa namoota hedduurratti argamuudha. Homeen miilaa nama babbaqaquun haala baramaa yeroo gogaan homee teenya bira jiru san goggogee eegas booda miila keenya babbaqaqu namatti dhufuudha jechuudha. Homeen miilaa nama babbaqaquun sababoota adda addaatiin namatti dhufa. Sababoota kana takka takkaan ilaallaa jechuudha. Akka gogaa goggogaa yookaan dry skin jennaan akkuma reefuu isin jedhe sababni homeen teenya nama babbaqeetuuf waan gogaan keenya goggoguuf jechuudha. Takka kana lammaffaa yeroo dheertuudhaaf dhaabbachuudha jechuudha. Yeroo dheertuudhaaf yeroo dhaabbannu gogaa yookaan homee miila keenyaa sanirratti pireejiraatu uumama. Yeroo pireejarrii uumame miila keenya ni babbaqaqaa jechuudha. Lammaffaan kana. Sadaffaarratti kophee duubaan banaa qabdoofachuudha jechuudha. Kophee duubaan banaa fakkeenyaaf akka sandalfaa yeroo uffannu qilleensi ni jira, miilli nu goggogee wanta jechuu kana waan nama fiduuf sadaffaan kana jechuudha. Afuraffaarratti miila keessan tajaajiluu dhabuudha jechuudha. Kana jechuun miila keessan yeroo yerootti akka hin goggogne godhuu dhabuudha jechuudha. Kunis moisturaayizara yookaan waan akka miilli hin goggogne adda addaa itti dibuu dhabuudha jechuudha. Fakkeenyaaf vaaziliin itti dibuu dhabuu fa'a yookaan girsiliin fa'a dibachuu dhabuudha. So miila keenya yeroo tajaajiluu dhabne miila keenya goggogee babbaqaqaa. Shanaffaarratti gabbina garmaleetu jechuudha. Yeroo garmalee gabbanne ulfinaatu jira. Ulfinni kun immoo pireejara miila keenya irratti uumee miila keenya nu babbaqaqaa jechuudha. Ja'affaarratti immoo haalota fayyaa adda addaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhukkuba sukkaraa fa'a namni qabu miilli isaa ni babbaqaqaa jechuudha. So sababoota kanaan miilli keenya ni babbaqaqaa. Miilli nama babbaqaqu kun sababa kanaan dhufa jechuudha. So egaa sababoota gogaan miilli keenya itti babbaqaqu sababa itti nama dhufu kana ilaalle. So akkam goonee mana keessatti dawaalee akkam faayoo qopheeffannee nurraa oofa waan jiru haala jechuudha. Dawaa lamaan isin hima. Dawaa lameen sirriitti isiniif daleedii tafeetan keessaa fayyadama. Sirriitti fayyadamaan isin jira. Yoo sirriitti fayyadamtan miila keessan kan babbaqaqu isinirraa fayyistii jechuudha. So amma karaa dawaa himuutti tapharraa jechuudha. So dawaa tana qopheeffachuudhaaf dura saanaa yookaan waan akka maadiinatti dura saanaa isin fe'isa. Saanaa boolota keessan fe'isa. Eegas soogidda hanqa isin ga'u saanaa san keessatti neetan jechuudha. Soogidda hanqa isin ga'u ilaaltaniitti maankaa shaayii lama ta'uu mala, maankaa nyaataa lama ta'uu mala itti neeta. Takaffaarra soogidda itti neetan hanqa isin ga'u. Lammaffaarratti beeking paawudar itti neetan jechuudha. Amma viidiyoo isin itti jirtu sanatti argitan beeking paawudar hanqa isin ga'u itti neetan jechuudha. Barbaaddatanii beeking paawudar magaalarraa jechuudha. Tumarratti shaampoodhaa tun feesaa shaampoo mootanuma qabdanii ubbarra waan kanatti neetan jechuudha. Eegas waan walitti neetan kana hundaa'u sirriitti saanaa tana keessatti walitti ilaalan yookaan walitti makatan jechuudha. Eegas osoo hin fayyadamin dura saanaa biraa yookaan maadinaa biraa boolota keessan feesaa bal'oo jechuudha. Sanitti bishaan owwaa naqatan jechuudha. Eega bishaan owwaa neetan booda akkuma asitti argitan kanatti waan amma walitti ilaalan kana kareefu qopheeffattan kana ubbarraan neetan. Eegas miila keessan achi keessa feesun jechuudha. Miila keessan keessa babbaqaqu achi keessa fariitanii daqiiqaa 20 keessa tursiiftan jechuudha. Eega daqiiqaa 20 keessa tursiistan akkuma asirratti argitan kanatti keessaa baasanii burushaan ariidan jechuudha miilli keessan yeroo laafate. Riidanii ifarraa solleessan jechuudha. Hanqa gogaan san ka'u. Riidanii ifarraa solleessan jechuudha gogaan san ka'u. Eega kana gootan booda kanumatti hin dhiistanii akka ganaa isin hin goggoyneef ammas wanni gootan miila keessanitti vaaziliin yookaan girziliin dibattanii eegas miikaadhaan shaffantanii shurraaba itti fe'isanii tursiiftan jechuudha. Yeroo rafuu deemtanis akkasitti shurraaba itti fe'isanii raftan jechuudha. Miila keessan goggoguun qabu jechuudha yeroo tana. Vaaziliin yookaan girziliin itti dibattanii shaffanuu qabdan jechuudha. Egaa waan kana fayyadamtan booda kana torbaanitti oggulama yoo itti deddeebisan gaariidha. Galgala qaamii oggoyyuu yeroo rafuu deemtan miila keessan vaaziliin yookaan girziliin dibdanii raftan jechuudha. Yeroo waan kana hin fayyadamne. So dawaan takka tana tan lammaffaa immoo
eegaluuf dawaa lammaffaattis eegaluuf dura loomii takka isin feessa loomii san cuunfattan jechuudha. Saanaa wayii keessa cuunfattanii keessanii loomiin sitiik asiidii waan qabuuf miila keenya nuuf jiisee ture miila keenya hawuu gahu. Eegasii sukkara hanga isin gahu ubbaraan itti neetan jechuudha. Sukkarri eksfoliyeetara jennaan afaan meedikaalaatti sukkarri dawaa uumamaa tan guggubeen irraa kaasuudha jechuudha. So lammaffaarratti loomii san gubbaan sukkara itti neetan. Sadaffaarratti irdii yookaan huruuda hin keessin gahu itti neetan jechuudha. Waan amma qopheeffattan kana ubbaraan irdiin yookaan huruudni dawaa uumamaa kan farra baakteeriyaatii fi farra infilaameeshinaa qabuudha jechuudha. Dhumarratti shaampoo tanuma qabdan ammas ubbaraan itti neetan jechuudha. Shaampoon gogaa keenya nu laaffisti dawaa lameen keessamee jirti. Gogaa keenya waan duu laaffisti kanas ubbaraan itti neetan jechuudha. Eegasii waan hunda sirriitti walitti ilaaqaa jechuudha. Waan amma reef qopheeffannamaan. Osoo dawaa tanaan fayyadamin dura miila keessan bishaan oowwaa keessa deeqaa 10 keessan jechuudha. Deeqaa 10 miila keessan bishaan oowwaa keessa keessanii eegasii dawaan amma qopheeffattan kana itti dibdanii miila keessanitti kuma asitti ergitan kanatti itti dibdanii feestaan shaffantanii daqiiqaa 5 hanga 10 irra eega tursiiftan booda yeroo inni laaffate irraa bandanii burushaan rigaa ofirraa dhiitan jechuudha. Burushaan rigaa ofirraa dhiitan jechuudha kuma asitti ergitan kanatti. Eegasii akkasitti burushaan eegee ofirraa solleessan booda yeroo fixxaan ofirraa dhiitanii kanas akkanumatti hin dhiistanii baaziliin yookaan galiziliin itti dibdanii akka inni hin goggogne gootan jechuudha miila keessan. Yeroo rafuu deemtan akkuma reefuu isin hin deebi baaziliinis galiziliinis dibatanii shaffantanii raftanii jechuudha. Eega dawaa tana fayyadamtan booda miila keessan akka hin goggogne eeguudha jechuudha akka ganaa. Saniifuu dawaa lameen tan akkana fayyadamtanii miila isin goggogu isirraa fayyisuu ni dandeessanii. Gaaffii qabdan koomentii jalatti barreessaa. Chaanala kana immoo sabskiraayib godhaa isin jaa galatooma.